Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu. Hordoftoota kiyya kabajamoo fi jaallatamoo akkam jirtan. Ay Kadir martu, ay Kadir martu. Har'a wanni dhufee fi yaada xiqqoo qabaa. Mee waa'ee Kadir martuu irratti, Kadir martuu kun nama akkamii yeroo xiqqoo isinii ibseeti. Achi booda ammoo isas akka gorsata akka obboleessatti gorsa gabaabaa tokko nin kennaafi. Obsaan xiqqoo na dhaggeeffadha. Duraan dursee Kadir martuu kuni bara waggaa 8 dura jechuudha. Isa Shukrii Jamaal, artisti kabajamaaf jaalatamaa Shukrii Jamaal, artisti kabajamtuu Yaannet Dinquu Kadir martuu waliin tahanii Ameerikaa dhufuu, Noorzi Ameerikaa dhufuu ni yaadattanii jechuudha. Oromootii. Gaafas Kadir martuutii fi Shukrii Jamaal UK Ameerikaa yeroo gabaabduu booda gara UK deemanii Yaannet Dinquu tuni DC tafte jechuudha, Ameerikatti tafte. Artisti Yaannet Dinquu artistii jabduudha. Jiruu isii jijjiiruudhaa fi koola galtummaa kennitee, Ameerika koola galtummaa kennattee, waraqata isii waggaa 2-3 jala deemtee, rabbii fi jabina isiitiin waraqata kan argattee citizen Ameerikaa jechuudha. Ergasii dalagaa isii seente. Yaannet Dinquu yoo uummata Oromootii bu'aa buufte malee takkaa uummata Oromoo irraa waan kajeelle jiruu isii jijjiirte, ilmoo isii takkittii qabdu guddifachaa, Ameerikatti jiruu gaarii jiruu ofii jijjiirte, kamaatii isii jijjiirte, akka gaariitti jiraachaa jirti jechuudha. Shukrii Jamaal ifa artistii Shukrii Jamaalii fi Kadir martuu biyya UK yookiin ammoo United Kingdom deemuu isaanii ni yaadattan jechuudha. Achi tafan jechuudha. Artisti Shukrii Jamaal akkuma Yaannet Ameerikatti waraqata isii jala deemmattee jiruu isii hundeerraa ofirraa jijjiirtee akka nama kamittuu jiruu gaarii jiraachaa jirtu. Innis erga Ameerikatti deebi'uun hin danda'amne biyya kanatti waraqata koola galtummaa kennee jiruu tiyya jiraachuu qaba kan jedhu, uummata Oromootiif karaa aartiitiin waa hojjechuu qaba kan jedhu nama kaayoo qabu waan ta'eef achitti hafee waraqata isaa jala deemee mootummaa UK irraa waraqata argatee jiruu gaarii jiraachaa jira. Ilmaan isaa guddifachaa jira. Bira dabree jiruu isaa bira dabree uummata Oromoo irraa hojii gaggaarii akkuma isin beektan karaa aartiitiin sirboota babbareedaa uummata Oromootiif hojjechaa jira jechuudha. Kabajaa fi jaalalli uummanni Oromoo isaa qabu kan durii caalaa kabajamee akka nama uummata miliyoona 60 olii hojjechaa jirutti kabajamee jiraachaa jira. San qofaa miti. San bira darbee artistoota gurguddaa kabajamoo akka King of Shaggooyyee artisti Qamar Yusuf akkasuma Daawud Mokkonan waliin Osfaanaa bara kanaa Ameerikatti yaamamee abboota isaa waliin sababa kabajaaf jaalala uummata Oromoo biraa qabuuf Seattle Washingtonitti dhufu jiraa jechuudha. Kana hundaa kan godhe maali? Namummaa isaa, jabina isaa kaayoo waan qabuuf jechuudha. Artisti Kadir martuu deebina duuba. Artisti Kadir martuu fayyaa osoo qabu, carraa kana hundaa hojjechuu osoo qabu, sababa sammuu hin qabneef, sababa diraagaa fi farshoon sammuu isaa hadoochiteef, sababa jiruu isaatiif agartee karoora hin qabneef, kaayoo hin qabneef, wanti inni irratti agarte kaayoon isaa maalidha? Hashiisha aarsuu, farshoo dhuguu, bakka itti dhiite bulu. Kaayoo hin qabu. Homeless jechuudha. Homeless jechuun godaanaa jechuudha. Godaana afaan Amaaraatti, afaan Oromootti warra kararra bulu jechuudha. Mana hin qabu, jireenya hin qabu, ofii fayyaa qaba, dalagachaa hin jiru, waggaa 8 guutuu homelessummaan jiraachaa, yoo farshoo fi diraagirraa dhumu nama kadhachaa haala saniin
jiraachaa jira. Amma sammuun isaa damage ta'ee siree irratti galee kan nama arrabsu jechuudha. San qofaa miti. Kadir Martuu ilmaan isaa babbareedduun sun arda abbaa gaarii waan hin qabneef, abbaa isaan jaalatu, isaan kunuunsu waan hin qabneef, tiktaak irraa kadhachaa jiru, koonii ummata Oromoo kadhachaa jiru jechuudha. Koonii ummata Oromoo kadhachaa jiru jechuudha. Waan soosaati, waan garaa nama nyaatu. Kadir Martuu abbaa gaarii waan hin taaneef, ilmaan isaa waan hin jaalanneef, jiruma isaatu waan quba hin qabneef, arra ilmaan isaa akka nama kamuttuu agartee silaa bakka silaa nama kamuu olitti jiraachuu qabanitti artist nama Kadir Martuu nama beekamtii qabu asoo silaa akka artistoota waliin Ameerikaa dhufanii biyya kana hafanii jiruu isaanii jijjiiratan. Innis jiruu sarra fookas godhee kan jiraachaa ture ta'ee arda nama kamuu ol jiraatan jechuu ilmaan isaa. Arda artisti Kadir Martuu sababa ilmaan isaa irraa oduu hin qabneef, sababa jaalala hin qabneef, sababa jiruu isaatu kaayoo jiruu hin qabneef, hoomlesii waan ta'eef, jiruun isaa kan inni beeku farshoo fi diraaga qofa waan ta'eef, arda hoomlesii ta'e harka namaa kadhachaa siree irra galee ciisa jechuudha. So humna qabu osoo falaxee caccabsee ilmaan isaatiif silaa jiraachuu qabu. Ilmaan isaa abdii muranii jiraachuu dadhabanii arda miidiyaa sooshaal miidiyaa irra tiktaak irra dhufanii kadhattuu ta'anii koonii kadhatan jechuudha. So sad waan garaa nama nyaata. Asoo abbaa gaarii isaaniif yaadu qabaatanii arda silaa ilmaan kuni akka nama kamuu olitti jiraachuu qaban mataa ol qabatanii ilmaan artistii Kadir Martuu waan ta'aniif Oromoon jaalachaa ture, kabajaa ture, kabajamanii jiraatan silaa argitee arra silaa fuula Oromoo dura asoo abbaa gaarii qabaatanii kadhattuu ta'anii sooshaal miidiyaatti dhufanii kooniin kadhatanii jechuudha. Kana hundaa kan isaan mudachiise maalidha? Sababa jaalala abbaa isaaniirraa hin qabneef, sababa abbaan isaanii dantaa takka hin qabneef, sababa abbaan isaanii jiruu hin qabneef, sababa abbaan isaanii hoomlesii ta'eef abdii muranii hawaasa Oromootti dhufanii kadhachaa jira. Duuba yaa Kadir Martuu, ati nama jiruu fi jijjiirachuu dadhabe. Nama silaa arra silaa jiruu isaatti dhiisee ilmaan isaatiif jiraachuu qabu. Ka dargaggeessa kanaaf falaxee cabsee hammaalee ilmaan isaa silaa guddifachuu qabu, barsiifachuu qabu. Arda ati nami hoomlesiin tokko nama jiruu isaatu itti qabsaa'ee moo'atiin mee ati Oromoo kamiif qabsoofta? Afaan kamiin dubbatta? Silaa arda ol baatee dubbachuuyyuu silaa nama saalfatu osoo nama silaa mataa qabu taate jechuudha. Namni jiruu akkanaa jiraatu, ilmaan isaa babbareedduun sun jiruu akkanaa jiraatu, kadharra hundooftee jiruun isaanii kadhaa taatee jiraachaa jirtu. Mee Kadir Martuu ati afaan kamiini ilmaan si koomandoo arrabsita? Oromoo qoqqooduudhaaf kutaa dhaggalchitee Harargee tana maqaa Harargee jala dhokattee ilmaan si koomandoo arrabsita. Oromoof qabsaa jettee Oromoof dubbatta. Dura dursitee ofirra qabsooftee jiruu tantee jijjiirachuu qabda bara. Ati arra bar nama ganna 90 miti. Nama jiruu silaa falaxee cabsee jiraachuu danda'uu qabu. Ofirra darbee maatii isaa guutuu jiraachisuu danda'u jechuudha. Namni jiruu isaa jijjiirachuu hin danda'in ati Oromoo kamiif naa qabsoofta ree? Oromoo kamiif naa qabsoofta? Laal saalfiin qabdu. Xiqqoo mallee qaanfiin qabdu Oromoof qabsaa kanaan jette. Yaa Kadir keenya wannan si gorsu. Mee fi deebi. Rihaabii deem. Bakka diraagaa fi farshoo of keessaa qulqulleessanii deemi. Jira beeytaa biyya Ameerikaa kana, biyya alaa kana. Bakka san deemiif keessaa qulqulleessi ofi deebi ilmaan kan kee babbareedduu saniif jiraadhu kadhaa irraa manatti galchi ijoollee xixiqqishoo qacaleessan mana barnootaa akka isaan baratan jiruu akka isaan jijjiiratan irratti hojjedhu jiruu kan kee jijjiiri jiruu maatii kan keeti jiruu ilmaan kan keeti jijjiirin dhaamsa agartee obboleessa keetii ana jaalalloo Usmaan jechuudha.